Addunyaa tanarratti ilmi namaa saffisaan dabaluudhaan yeroo ammaa kana gara biliyoona 8 dabarreeti jira. Akkuma ilmi namaa saffisaan dabalaa jiru akkaataan nuti itti yaadnu, akkaataan nuti itti hubannuu fi wantoonni nuti itti amannu garagara ta'aati jira. Keessattuu ideoloojiin ilmi namaa yeroo ammaa kana fidee dhufaa jiru baay'ee fokkisaa fi kan hedduu nama gaddisiisudha. Akkuma bifni keenya garagaraa, ilaalchi keenyaa fi akkaataan nuti itti yaadnu garagara. Homa fedhellee haa ta'u, waan feenettillee haa amannu, dhugaa jirtu garuu namni wallaale hin jiru. Eenyu akka nu uume, maaliif akka uumamnee fi dhumni keenya maal akka ta'u hundumtuu ni beeka. Garuu yeroo garagaraatti amantiilee garagaraa uumuudhaan karaa salphaadhaan jireenya isaanii kan itti mijatutti akkaataa jireenya isaanii haala bultii isaanii wajjin haala qilleensa isaanii wajjin akka deemutti amantii bifa garagaraatiin bocatanii oofachuutti jiru. Kun ammoo yeroo ammaa kan jalqabe osoo hin ta'in bara durii irraa kan eegaleedha. Erga ilmi namaa sammuudhaan qaroomne jedhee wanta haaraa garagaraa uumuu eegalerraa jalqabee amantiilees akkasumatti uumanii addunyaa tanarratti gadi fiduun eegalameeti jira. Sababa malee hin kaafne. Yeroo durii shamarran biyya Arabaa keessattuu biyyoottan Eeshiyaa keessatti shamarri akka namaatti hin laalamtu. Shamarri kabaja takka illee hin qabdu. Shamara yoo dhalatte intalli dubaraa takka yoo dhalatte ni ajjeesu turan. Intalli dubaraa salphina kabaja hin qabdu nu qaanfachiifti jechuudhaan ajjeesaa turan. Kana qofaa miti. Namni tokko beekaan tokko yookaan hayyuun tokko akkasumas qabaataan tokko yoo du'e shamara akka hojjattuutitti wajjin awwaalaati turan. Kana bira dabarree biyyuma Eeshiyaa kana keessatti biyya takka keessatti intalli dubaraa akka rabbiititti itti amanamaa ture. Sagaduu fi yookaan sujuuda isiif godhuu wanta barbaadan isii bira dhaqanii kadhachuun biyya Eeshiyaa tana keessaa biyya takka keessatti wanti akkanaa kun raawwataati ture. Biyyi tun eenyunni eessatti argamti, maaliif shamaratti amanan wanta jedhu wajjin ilaalla. Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo edila addunyaa tanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isin dhaqqabu. Aan mootii miidiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Eegaan biyya Eeshiyaa keessatti biyya Neepaal jedhamtu keessatti intalli dubaraa akka rabbiititti itti amanamaa turte. Waggoottan dheeraa dabraniif intala dubaraa akka rabbiititti erga uumatanii yookaan filataniif dura kaanii booda isiidhaaf sujuuda bu'uun, isiidhaaf sagaduun yeroo dheeraa itti fufeeti jira, ammas itti jira. Biyya Neepaal keessatti shamarri akka rabbiititti itti amanamaa turte lakkoofsaan 12 gayuun isaanii waan hedduu nama ajaa'ibuudha. Shamarran kana akka rabbiititti filachuudhaaf dursa maatii isaaniittu dhiyeessa. Maatiin isaanii erga dhiyeessanii booda qormaata 32 qoratanii qormaatota 32 kana yoo dabarte maatii kana keessaa intalli tun akka rabbiititti itti filatamti. Kun keessattuu wanti nama ajaa'ibu intalli tun kan filatamtu umriin isii waggaa 3 gaafa ga'eedha. Intalli waggaa 3 dubbachuus hin dandeettu, fedhii isiis ibsachuu hin dandeettu. Daa'ima waggaa 3 akka waaqaatti filanii of dura kaa'uudhaan itti amanuun wanta hedduu nama ajaa'ibsiisudha. Qormaata 32 isiidhaaf dhiyaatu kana keessaa qaamni isii madaa yookaan gadaannisa garagaraa akka hin qabaanne, intalli tun qaama guutuu qabaachuu isii akkasumas dubrummaa qabaachuu isii keessaa kunniin muraasa. Inni cimaa fi inni guddaan intala daa'imaa waggaa 3 kana fuudhanii mana guddaa fi bal'aa kan dukkana ta'e keessatti galchuudhaan qeesii tokkoo fi loon 118 wajjin mana keessatti naqanii dhiiga mana keessa dhangalaasu. Dhiiga mana keessa dhangalaasan kanaan intalli tun rifattee kan boottu yoo ta'e yookaan fedhiin sodaadhaa yoo kan itti dhagamu taate ni kufti jechaadha. Rabbi yookaan waaqa isaaniif ta'uu hin dandeettu. Intalli kun wantoota isii irratti uuman kana sodaachuu diddee osoo hin boo'in yoo dabarte dhimma kana yookaan akka waaqaatitti itti amanamuun ni eegala jechaadha. Qormaata isii dabarteeti jirti. Intalli bifa kanaan qormaata kana dabarte biyya san keessatti kumaarii jedhamteeti waamti. Kumaariin akka isaaniititti rabbi jechuudha. Gaa waggaa 3 irraa eegalee hanga umriin isii waggaa 15 yookaan 16 ga'utti yookaan ammoo hanga
qaama saalaa isii irraan xuriin yookaan laguun itti dhufuu eegalutti akka rabbiititti itti amanamti. Yoo gaafa laguun isitti dhufe yookaan xuriin itti dhufe sadarkaa mootummaa yookaan sadarkaa rabbummaa isii irraa fuudhama. Sadarkaa kana keessatti gaafa mootummaa yookaan rabbi taate irraa eegaltee hanga gaafa aangoon rabbummaa isii irraa fudhatamuutitti miilaan lafa hin ejjettu. Kan ol fuudhee olii gadiin deemu, kan nyaachisu, kan obaasu nama biraati. Akkuma tasaa taatee miilaanillee lafa hin tuutu. Hanga umrii kana keessatti aangoo qabdu kana keessatti kennaawwan qaqqaaliin garagaraa biyyoota keessaa itti deema. Namoota miliyonotaan lakkaa'amantu akka rabbiititti itti amana. Intalli tun umrii isii aangoo qabdu kana keessatti yeroo akka gooftaatti itti ilaalamtu kana keessatti manaa ba'uun dhoorkaadha. Kan manaa baatu waggaa keessatti guyyaa 13 qofa. Guyyaa 13 kana namaan baadhamtee gadi baatee namaan baadhamtee ol deebiti. Nyaataa fi dhugaatii isiis kan filuuf maatiidha. Nyaataa fi dhugaatii maatiin fileefiin ala wanta biraa nyaachuu fi dhuguunis isii biratti dhoorkaadha. Hayyama tokkollee hin qabdu jechaadha. Hangama fedhan qabeenya isii qabdu irratti kennaawwan qaqqaalii, kennaawwan gurguddaa kennaniifis maatii isiitiin ala nama biraatiin nama tokkoonillee hin dubbattu. Maatii isii duwwaan dubbachuu dandeetti jechaadha. Egaan intalli kun filatamuudhaaf wantoota 32 kana keessa ammoo ijji isii gurraacha ta'uu akkasumas rifeensi isii gurraacha ta'uun dirqama. Yoo kana guutte qofa gara aangoo kanaatitti dhufti jechaadha. Yeroo ammaa kana biyya san keessatti kumaariin ammaatun yookaan mootummaan ammaatun isii 12ffaa yoo taatu yeroo dheeraadhaaf umrii dheeraadhaaf kan irra jirtu intala amma aangoorra jirtu tana maqaan isii Tereshnaa Takaayaa jedhamte. Tereshnaa Takaayaa aangoo kanarra turuun isii yeroo hanga umriin isii waggaa 60 ga'utti jalqaba daa'imummaarraa eegaltee hanga har'aatti xuriin yookaan laguun Tereshnaa Takaayaatti hin dhufne. Maaliif akka ta'e hin qoranne irra hin geenne. Garuu uumamaan intalli tun kan xurii hin agarre yookaan laguu hin agarre ta'uu ragaaleen garagaraa ni dubbatu. Sababa kanaanis aangoon isii yookaan rabbummaan isii dheerachaati jira. Kana booda Tereshnaa Takaayaa gaafa duuteen ala namni biraa bakka isii bu'uu hin danda'u. Almost umriin isii waggaa 60 wanta ta'eef gara du'aatti yookaan addunyaa kanarraa godaanuutti qophooytee kalooftee jirti wanta ta'eef kumaariin biraa qophooytee eegutti jirti jechaadha. Eenyu akka bakka isii bu'u wanni beekamu hin jiru. Garuu gara fuulduraatti yeroo gabaabaadhaan booda gaafa isiin duute kumaariin haaroonni 13ffaan biyya Neepaal keessatti akka filatamtu shakkii tokkollee hin qabnu. Biyyi Neepaal wantoota garagaraatiin biyyoota addunyaa kanarraa xiqqoo adda taati. Biyyoota kolonii jala turan keessaa biyyoonni Eeshiyaa irra hedduun isaanii kolonii jala turanii turan. Garuu Neepaal kolonii biyyoota kamiyyuu jalatti iyyuu hin kufne. Akkuma Afrikaa keessaa Itoophiyaa fi Laayibeeriyaan kolonii jalatti hin kufin, Neepaalinis kolonii jala hin kufne. Neepaalii wanni biraa kan biyyoota Eeshiyaa kana keessa adda isii godhu addunyaa kanarratti alaabaaleen biyya kamiituu iskweerii yookaan reektaangiliidha. Kan biyya Neepaalii garuu alaabaan isii rogsadeedha akkuma argitan jechaadha. Alaabaa rogsadee kan qabu addunyaa kanarra biyya Neepaaliidha. Kun waan hedduu nama ajaa'ibsiisuudha. Egaan biyya san keessatti intalli kumaarii taatee filatamtu tun uffata addaa qofa uffatti. Uffanni isiidhaaf filatamee lafa kaayame uffata bifaan diimaadha. Uffata halluu diimaan ala uffata biraa uffachuun isiidhaaf hin hayyamamu jechaadha. Egaan gaafa qormaanni isiidhaaf godhamu qormaata san dabartee loon 108 keessatti mana dukkanaa mana isii malee namni tokko hin jirre qeesii tokko wajjin keessatti galchanii sodaa malee yoo gaafa san dabarte hanga dhumaatitti hanga umriin isii guddatee laguu yookaan xurii arguu dandeettutti angorra turti jechaadha. Inni biraa intalli sun dubrummaa qabaachuudha. Akkuma tasaa gaafa angorra jirtu qunnamtii dhiira wajjin gootee dubrummaa isii yoo kan dhabdu ta'e angoon yookaan rabbummaan irraa kaafama jechaadha. Ammas guyyaa gaafa peereedii yookaan laguu isii argiterraa eegalee angoon isii irraa fudhatama. Akka angoon irraa kaafameen miilaan deemuu eegalti. Kun ammoo waan hedduu nama gaddisiisuudha. Namni tokko waggaa 15 yookaan waggaa 16 akka rabbiititti kabajamaa ture gaafa angoon irraa fuudhamee miilaan deemuu eegalu hedduu tokko gadda. Amileen isaanii bu'a. Mooraalii dhaba jechaadha. Namoonni 1000 lakkaman itti haa amananis malee warroonni dubbii kana falman biyya Neepaal keessa ni jiru. Haa xinnaatanis
angoo isaanii kun bifni kun bifa kanaan deemuun shamaraafis sirrii miti. Akka rabbiititti sirrii miti jedhaniiti amanu. Garuu warroonni kumaaritti amanan namoota kanaaf bakka hin kennine, bakka hin laataniif hin dhagaanis jechaadha. Hagaa lakkoofsaan xiqqaa wanta ta'aniif akka isaan jedhan ta'uu waan hin dandeenyeef kumaariin biyya Nepaal keessatti hanga ammaa itti fufeetii jira. Gara fuulduraattis itti fufa jechuudha. Egaan seenaan kiyya kan guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadhee isa kana fakkaata. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Egaa gara fuulduraatti viidiyoo biraa viidiyoo haaraan hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebana. Yeroo gaarii qabaadha. Bye bye.